mucaa kana ijoolletu gama kan koo fide ibrishaafatu fide inni illee ijoolletu Facebook irratti mucaan tokko biyya san keessatti du'aa jira waggaa 11 hadiida kiiloo 10 keessa miila isaa hadiidni inni miila kaayatee jiru kun yoo xiqqaate kiiloo 10 ulfaata ceekuu isa gamaa gamanaa kana keessa illee hadiidatu jira mucaan kun ijoolleen namni cinaan irraa dhumateetiin cinaan achi keessatti afeeranii nutti himan ammasuma kanaanin mubaarakin biyya san keessa jirta qaraan quba qabdaan nan quban qabu jedhe kala bira dheettee mucaan kun gargaaramuu qaba jennee mubaarakin amma walumaa galattu iyyuu bakka fedhe haa ta'u mucaan akkuma Oromootitti iyyuu gargaaramuu qabaa miidhama guddaa qabaa mucaan kun nama qabu achi keessa biyya baqaa san ni beekani akka ilmi namaatti jiraatu kanaafuu osoo achi hin dheeressine sagan barateenii bakka hunda deemee soqee mana immoo dalagaa isaa Oromoo bira jiru tokko bira jiru. Soqee gaaf kaanii inni nyaata walii gara sadii taa'ee bakka warra biyya beeyse jedhee taasifaa muree nama biyya kanaa jaarsa biyya kanaa namoota jiru. Akka bareeda jettee. Sheewwalii fa'aa mootuu hajjii kaayoo fa'aa sheewwal qabmas Ingiliis deeman kana nama hundaa nama yaada qabu hundattuu himee wanta kana nabira ture. Dhabee jira beekaa jedhanii beeysa godhe nama hundattuu beeysa godhe sanii booda nyaata wal wanti nyaata walu billoleen maalaati gubbaati. Viidiyoo baheen jira jara keenya viidiyoo qo'ee dhiifama. Viidiyoo baheen jira gaayis an viidiyoo baheen jira kunoo. Boona mul'atu sinitti warra jalaatti mul'atu laata. Laa ni mul'ata sirri mul'ata. Ishi dubbadhu bakka. Haala kanaaf achi booda nyaata walii wayita dabalanii lole akkamitti ati qo'i fayyaa qabdu akka namaa turte naan abboo waan akkanatti makiinaan dhahee akkanatti jira naan jedhe sanii booda sheekar tokko sheekeen baay'ee babaale mawqana jedhe sheef joot jedhamanii asiifuu taanee achitti dhahee mana yaraa hospitaalatti dhahee ilaallee sanii booda fuunee manatti galchine jechuudha. Haala kanaa wanti nuti kunirra jiru akkasii viidiyoon argitan kana rabbii tokkocha malee wanni namni gartee isa gargaaree ittiin agartee wanna jedhu jiru. Haala kanaaf manni namni jazaan tun jazaadha wanti tun agartee fayyaa namarratti fudhatte hin deema namni illee akka nama tokkootti dalagata jedhee biyyaa bahe malee waan kanatti tun akkuma nama kanatti tun agartee na argata jedhee biyyaa hin baane haala kanaaf. Uummanni kun nagaalaa garuu hin mul'atu jechuun keessan maa inni warri jalaa hin mul'atu. Muubee dhageeffadhu sagalee ni mul'ata suurallee ni mul'ata akkana haasaanis ni mul'ata wanni hundi. Gastii irratti takki tarii warri gastiitii warri jalaa tokko miti mee warri jalaa hin sobinaati hin mul'atu. Baay'ee deebi'a. Baay'ee erga. Harki isaanii baay'ee deebi'emu usmee harkisi yoo dhufe. Dhufee jira galcha namni kumee fooloo na godhaafannaa taachoo. Gastiin guutee jira isaan ergataa yoo nama. Uummata keenya wanni isin gootan taaptaaf godhaa koppiliin godhaati yoo rabbi sagantaa guyyaa tokko qabdanii fi feetan riyaala 50 feetan riyaala 20 gargaarrattu akkaawuntii biyyaa barbaaddatanii jennaan amma mul'atee hin mul'atu laa. Amma hin jira jaan bakka mubee hin jira amma hin jira jaan kalaas hin jira amma hin jira. Amma hin jira bakka Ay bakka jabaadhu addaan itti neetworkii kooti bakka jabaadhu. Ayyee yaada isaa fudhaati rabbiif jecha waa gargaaranii namaaf jecha miti anaaf jecha miti yoo si tole sagantaa wayii qabnaafi ishi. Wanni kun agartee mucaan kun isin agartee waan waggaa tokkoo fi waggaa lamatti fayyu taate wanni namatti illee gabbaafnee dubbannu jiru akka nama agartee kaayiroo jirutti namoota kaayirootti yoo jennee dhimma yaalame jechuudha. Wanni kun umurii isaa akka isin agartee kan mucaa kun lafaa dhufaa jira. Daa'ima wallaahi. Hamilee waa hedduu yaadu haadha dhummee isaa kun mee waan osoo badee haasoo hin taane jegeessa. Turki keessa. Taphakaa jiraatu jeeqaa jira. Sagaleen hin jiru. Taphakaa jiraatu jeeqaa jira na fakkaate. Taphakaan isaa waayifaa. Ani gaarfaadha. Yaani jechuun gaarfaa. Beektaa ijoollee sana. Ani beektaa ijoollee mamma godhu. Tama wajjini wanni godhamu yoo jiraate
qarqaarsa kana guyyaa itti qabanii fi mana ta'etti akkaawuntii baafatanii haa dhufanii karaa ittiin qarqaaruu danda'an haala haa mijjeeffatu mucaa kana bira dhaabbatu. Kanaan alatti wanni biraan illee wanna irratti wacuu fide takka illee jiru waan biraa. Usmiyyee sagaleen kee dhagama? Kaa hin dhagama. Yaa mucaan kun jara keenya Mubaarak namni bira deemi jedhu tokko waan haa'u mucaa kana ijoolletu gama kan koo fide Ibrishaafatu fide inni illee ijoolletu Facebook irratti mucaan tokko biyya san keessatti du'aa jira. Waggaa 11 hadiida kiiloo 10 keessa miila isaa hadiidni miila kaayatee jiru kun yoo xiqqaate kiiloo 10 ulfaata ceekuu isa gamaa gamanaa kana keessa illee hadiidatu jira. Mucaan kun ijoolleen namni cinaan irraa dhumateetiin cinaan achi keessatti affeeranii nutti himan. Ammasuma kanaanin Mubaarakin biyya san keessa jirtaa qaraan quba qabdaan nan quban qabu jedhe kalaa bira dheettee mucaan kun gargaaramuu qaba jennee Mubaarakin faasifne. Amma walumaa galattu iyyuu bakka fedhe haa ta'u mucaan akkuma Oromootitti iyyuu gargaaramuu qabaa miidhama guddaa qabaa. Mucaan kun nama achi keessa biyya baqaa san ni beekani akka ilmi namaatti jiraatu. Kanaafuu osoo achi hin dheeressine sagantaadhaan osoo walirra hin buune namni kamuu gargaarametti gargaarsi bareedaan akka gargaaramu sagantaan osoo walirra hin oolchine guyyaa qabdanii guyyaa sanarratti viidiyoonis dalagamee fi akka itti gargaaramu sagantaa itti godha. Neetworkiin hin jiru wallaahi sagantaan yoo qabamee fi mucaa kanaa bakka tokko geessuu yoo ta'e malee yookiin mana kiyyatti fudhachuu yookiin bakka tokko geessuu yoo ta'e malee bakkuma itti waraabamu. Rakkisaadha sagantaan waayifaayin illee na fudhatee bade. Intanaa illee na fudhatee bade. Amma gaariyaatti fakkaata. Gaariyaa miti amma sagaleen guyyaa tokko qabaa fi akka sabaatti akka sirraa qabaa akka durraa qabaa. Waan gaafachuu barbaaddan yoo jiraate kunoo isuma gaafadha. Qolee isaa immoo isin agarsiisuu hin danda'u. Suuraa kaasee keessaan isin erguu hin danda'a. Qolee isaa jechuudha. Miilli isaas immoo kiiloo 10 ol baatee jira sibiila. Sagantaa qabaa miti. Wallaahi manni inni keessa taa'u iyyuu waan isin dhibu. Waan garaa isin nyaatu waan garaa nama nyaatu ani laa nan baqee laala. Soo dhugumaa jiru waan kijiban qabne. Mana inni keessa taa'aa jiru nan baqee an tokko jedha. Lammaffaa immoo mucaan kanuma keessa iyyuu taa'aa jira. Deebisee wanni inni garaana nyaatee jedhee dalagaa dalagata. Mucaa isaa biyyiidha ofiifuu dalagaa dalagata kayroo keessatti. Warri kayroo dhiifama naa godhaan of kolcha. Kan amma kanaa ga'utuyyuu dalagaan dalagne. Maaliif dalagaan jaba. Garuu mucaan kun immoo dalagaa dalagata. Taa'ee isiniin kadhanne. Wallaahi wannumti na fide iyyuu ana bakka dalagaatti akkas ta'e jechuudha. Dubartiin dhiirri na taajabdu waan haasa'anu. Kayroo Ijipti keessatti dhiirri dalagaa humnaa oliiti. Kanaaf hin danda'u dhiisee gala. Mucaan kun immoo utuma dalagatuyyi achitti naafa ta'ee miilli isaa bakka lamatti cabee qoleen isaa kun citee wallaahi namumti gargaaran nama akkanaati. Dhugaan sinitti himaa. Biyya Ijipti keessatti namumti gargaaran nama akkanaati. Mucaa bucuudha. Dalagachuutti makiinaa ittiin garagale kottaa adda baafadhaa. Warri mos keessa teessanii xiqqoo maka balleessuu fi abiraanaa isaa ettanii kottaa fi ija keessanii ilaala. Suuqa jaawaa keessa mucaan mana gaafa waan itti koshorii Sayid Bukkee. Koshorii Sayid Bukkeedha. Wallaahi garaana nyaate sabiyyii hojii hojjeta. Kana caalaa wanta sirriitti mun jiru warri biyya kana keessaa Kaanaadaa deemtan biyya kana keessaa Ameerikaa deemtan waa'ee biyya kanaa sirriitti beektu waan ta'eef doolaara 100 mucaa kaleessa hojjetatee jiraataa jiru akka sabaatti taa'ee harka keessan eeggataan turre utuu hojjetataa jiruyyi rakkisaadha biyyi kun yoo hojjette balaa yoo dhiifte balaa hojii humnaa oliitti hojjetu makiinaa ittiin garagale sagantaa qabaa fi sa'aatii tokko illee taatu sa'aatii 2 rabbiif jecha guyyaa sana wal geenyeetti wanni hundi dhaabatte meeshaa hidhatee qaba gamana mucaa kana gargaarsifne kaanee itti fufnaa ammas itti fufnaa sagantaa qabaa fi yalla gabaabsaati.